ibsi kanan dura waldaa maccaaftuu lamaa baaseesi waanuma ammas hin xumurarra jettan kana malee namni amantaa pirootestaantii hordofu namni amantaa ortodoksii hordofu islaama hordofu bakka irreechaan ga'inii hin dhufinaa waaqeffatoota qofa ilaallatan jenne wantoonni hin barbaachifne wantoonni duudhaa fi safuu irreechaa wajjin hin deemne naannoo sanatti gaggeeffamuu hin qabu. Namni faarfannaa akka faarfachuu hin qabne namni achitti salaatuu akka hin qabne namni achitti lallabuu akka hin qabne waan sana kaasan malee isaan illee amantiidhaan hin qoodne amantaadhaan qooduudhaafis akkas ejjannoo akkasii qabudha yaadu. Garuu ilaalcha dhuunfaa koo tokko immoo ani waan keessa sinirraa faallaa qaba. Maalinni akka siyaasaatiif hin ta'a. Dhugaadha bara as dhiyeenya kana keessattuu bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaa kana 2009 10 haga dhufee haga bara darbeetti bara koronaan xiqqoo adda kuchisiise malee irreecha bakka siyaasa Oromoon itti gaggeeffatu itti wal argee maal jedhee Oromummaa walii tokkummaa ofii diinotatti fa'aa argisiisu bakka itti humna argisiisa ta'aa ture. Namni san keessatti waan duudhaa fi safuu irreechaa qofa osoo hin taane tokkummaa Oromoo sallaaleeti tokkummaan Oromoo sun itti fufuu danda'u qaba. Haa ta'u malee waa'ee irreechaa ammas gaaffii keessa galcha waan amma nu an akka dhuunfaa kootitti wanti ta'e wanti gargar ba'ee hin beekamne tokko garamitti citee sadarkaa addunyaattis UNESCO irrattis haa ta'u galmaa'uudhaa fi maal jedhameeti jechuun wanti tokko gargar ba'uu qaba. Fakkeenyaaf sirni gadaa sirna bulchiinsaati. Waan baay'ee sana keessa jira obboleessi kiyya gadaan tarii waan qabataman lafarra hin jiru akka ooraalitti kun dogoggoradheen fudhadha. Sababiin isaa gadaan dirqama namni tokko abbaa gadaa kan jedhamu biyya Itoophiyaa yookaan Oromoo bulchee abbaan duulaa Oromoo sun qabataman foollee waan ta'e bobbaasee isa san qofa miti gadaan. Abbootiin keenya har'ayyuu baadiyyaatti gaafa namni wal ajjeese sirna guma akkaataatti baasan qaban akkatti harka wal dhiqan qaban kun sirna gadaati mataa isaatiin hawaasa gidduutti appilaayi ta'aa jira waan ta'eef. Fuudhaaf heerumaa namni akka amantaa ofiitti tarii charchiitti gaggeeffachuu danda'a, qeesiin raawwachiisuu danda'a, sheekiin raawwachiisuu danda'a akka amantaa isaatti. Hawaasni garaagaraa immoo qe'umatti jaarsummaan taa'ee uwwisa abbaa haadha maal jedhee hunduu lafa taa'ee cidha gaggeeffata namni wal eebbisaa jechuudha. Isa mana amantaatti gaggeeffamu qofa ilaaluu hin qabnu. Kun maaltu lafa kaayotte tumaa gadaatiin kan isaa waan itti wal fuudhan. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana naannoo Arsii gubbaarratti waa'een dhimma gabbaraa gaafa ka'u gabbarri kun aadaa keenya miti hafteetteedhanii labsan. Namoonni gabbar kana waan abbaa gadaan dhagaan sirriidha. Haadha siinqeen dhagaan abbaan gadaa ofii isaati kabaja isaa ofirratti hin eegu. Ayyaantummaa isaa sana ofirraa gateera waan ta'eef giroosariiwwan eebbifaman bira deemaa bakka ta'etti argamaa hin dhugaa akkuma barbaade ta'a durgoo fudhateeti eebbisaa kun abbaa gadaa san jechiisisuu namni hiriyaa godhataa jechuudha. Haati siinqees kabaja ishee eeggattee siinqee sanaaf kabaja kennitee jiraatti osoo hin taane bakka hin taanetti argamti. Inuma sadarkaa biraatti haga komatamutti ga'u dubartoonni warra haadha siinqeetillee jedhaman. So maal jechuu barbaadeni sana gaafa laallu wanti gadaadhaan wal fakkaatu hir'ina qabaachuu inumaayyuu harka caalaanii gadaan akka lafarra hin jirree nutti mul'isuu danda'a. Garuu hawaasni baay'een isaa tumaa gadaatiin kan inni bulu walajjeesee gumaa kan inni itti kaffalu kan inni fuudhaaf heerumatti maal jedhu namni horii namaa yoo jaballeesse yoo cabse yoo maal jedhe yoo baargamoo namaa mure akkaataa tumaa gadaatiin kun wanti qabataman lafarra jiru jira jechuu barbaadetan. Ittiin bulinnaan hawaasa keenyaa kuni mootummaaf gibira kaffaluu danda'a. Mootummaan hiriira naaba yoo jedhe ba'uu danda'a. Qaama faallaa mootummaa dhaabbatu wajjin hin deemee qaamni faallaa mootummaa dhaabbatus uummata ofii wajjin hiriirsisuu danda'a. Kuni siyaasa borcaa bara keenyaa kana hawaasni karaa ittiin hirmaatu hin beekamu. Garuu wanti ijoon mucaan isaa gaafa dhalatti har'a kana namoonni hammachiisan jiru. Akkuma bataskaana geessanii maqaa kiristaanaatti moggaasan bakka hammachiisaa geessanii maqaa afaan Oromootti moggaasan jiru bakka bakkatti tarii hanqina qabaachuu danda'a. Wantoota garaagaraa kana gaafa laaltu gadaan dirqama abbaan gadaa tokko obbo Shimallis Abdiisaa bakka pirezidaantummaa seenan dhiisanii abbaan gadaa dirqama akkasitti bulchuudhaan gadaan jiraachuu isaa miti kan nutti mul'atu jechuudha. Waan hawaasa gidduu jiru sanaan gadaan akka lafarra jiru beekna. Ooraalidha wanti jennu akka oduu duriitti haasa'amoo ta'e dur Oromoo kan jedhamu akkasitti bulaa ture jedhan jennee waanuma hintii gadaa xiqqoo harkaan qabnu yoo taate qofa kan san jennu jechuu barbaadeni waan irreechaa kanarratti naquuqa kan hin jedhee fi irreecha bakka Oromoon itti wal ga'u jechuu qofaan hin deemnu. Maal inni irreechi?
irreecha kana tokkoffaa kan malkaa saaqu abbaan malkaa jira abbootiin gadaa bakka bakka irraa dhufanii hirmaatan jiru haadholiin siinqennuufu jechoonni itti fayyadamaman sun iyyuu waan himan qabu ooyaa maaree jettee yeroo irreecha arfaasaa gabbisa yoo jettee roobee biyya gabbise jettee leenshaan sobboo qadaraaree jettee wantoonni ati jechoonni fayyadamtu sun hariiroonsaa hariiroo waaqaaf nama galata argisiisa galanni immoo maaloo jette galanni amantaa keessa jira malee diinagdee keessa bulchiinsa biraa waan biraa keessa miti galanni guutumaan guutuutti hariiroo namaa fi waaqa argisiisa hariiroo namaaf waaqa gidduu jiru kan ammoo amantiidhaan alaa waan aadaa amma sanaan murteessee darbuudhaaf miti kan sana kaasuu jechuu barbaadeef amantii Oromoo yookaan Oromoon Pirootestaantii Islaamaa Ortodoksii namni abbaan barbaade Illuminaantii ta'uu danda'a. Oromoon garuu dur akka ta'an dogoggoruudha baadde. Masqalli maali? Amantii guyyaa itti masqaliin yookaan fannoon argamee dubartittii mootitti yookaan nigiste illaniini aara aarsitee bakka aarri qubate sanaa konforsiistee fannoo baafattee argattee dhaadama hordoftoota amantii ortodoksii biratti kabajama namni kamiyyuu faranjiin biyya alaarraa baatee dhuftee ortodoksii waan taateef miti faranjoonni dhuftee waan sana irratti hirmaattu masqalii morma ishee irraan qabdu dhuftee hirmaattee ayyaana masqalaa sana kabajjee wajjiniin galti jechuu so irreechi amantaa yeroo itti galateeffatan birraatti galateeffatan akkuma ximqata gadi bahee namni cuuphamee maal jedhee ortodoksii biratti kabajamu akkuma islaamni gadi bahee arafaa kabaju guyyaa galataa akka addunyaatti sirriitti wanti sun beekamu amantoonni waaqeffannaa kunis gara malkaa bu'anii guyyaa itti galateeffatanidha ortodoksiin hirmaachuu danda'a maal hirmaachuu danda'a wanti amantaa calaqqee amantaa biraa calaqqisiisu achitti mul'atiin amma jennetti irreechi maal akka ta'e ifa galaa deemaa jechuu kaleessa tarii waggaa 2-3 irratti namoonni wal mormaa turanii gara fuulduraatti garuu namaafis ifa galaa deema kaleessas taanaan immoo dubbuma siyaasaatiif haguuganii waan sana jedhan malee bifa amma deemuun irreechi akka maqaa isaatti jechuu barbaadeen walga'uu keenyaan nu gammachiisa hundi keenya jechuu garuu irreechi kun maal akka ta'e hin beekamu jechuudha akkanumatti duuchitti deemna taanaan kanaaf irreechi waa tokko aadaa moo amantii dhannee irratti wal falmuu qabnu ilaalcha otoo hin taane yookaan aadaa ta'uu yookaan amantaa ta'uu beeknee wajjiniin wal kabajnee akkasitti deemuutu irraa yaada fayyaalessaati yaada dhuun qaba namni tokko nanuuf feeranatti fakkaata diboora noof qalchiifna isaa dheeressa qofaatti gammachiisa jechuudha ulfaadha galatooma. Akka Oromummaatti mul'atu waan ta'eef guyyaa tokkummaan Oromoon guyyaa Oromoonni kaabaa kibbaatti wal arga waan ta'eef yaada ibsaan jedhe guutumaan guututti nan fudhadhaanii namni kamillee akka amantaadhaan na qooduun barbaadu. Ani Oromoodha. Oromoon gosa amantii gosa adda addaa keessa jira. Isa kana homaa gochuu hin dandeenyu. Hirreessa immoo abbaa tokko kunnee kennuun hin barbaachisu. Akkuma otoo abbaa tokkoof kunnee too hin kennin iddoo kana hin finnee geenye. Ammas abbaa nama kamiifuu kennamee too dhiifamee hin deebi'u. Garuu calaqqeewwan hin barbaachifne wantoonni hin taane achirratti mul'achuu hin qaban. Never ever. Innaa isuma kana yaaduma kanan qaba ka ibsa. Thank you, Doc. Abbo mana? Abbo galatoma utuma waan biraa qoqqoosnu kara wanni itti dhufne kara qubna garaatti dhufne ani irreessa dhuguma akkuma nama siniin jedhe sana waggoottan darbe sana amantiidha moo aadaadha jennee wal mormaa Facebook irratti walii wanni jechaa turre. Garuu immoo guyyaa Oromoon akkasitti beeke Oromoon hundi walitti dhufna baadiyyaa kaabaa kibbaa kadaangarra jirullee dhufee handhuura biyyasaa Finfinnee irratti wal argee gammachuu isaa ibsatu kana ammatti amantii tokkoof kennuun gaarii miti. Ka waaqeffataa qofa jennee warra kaan hoggaa ofirraa kunne obboleewwan keenya maatiin tokko keessaa namni amantii garaagaraa qabaa beeke yoo warra kana ofirraa kunne gaariin ta'u. Walumaan sirni kun bakka kana ga'e beeke kufee laafatee dhufe akkuma isin jettan san kan kaleessa itti miidhamaa ture beeki waaqeffataa qofa miti kan kaleessa itti du'aa ture kan kaleessa itti hidhamaa ture Pirootestaantii keessa era Ortodoksii Musliimni keessa jira waan ta'eef waan hundi wareegama itti kaffalee sadarkaa kanarraan gaate kana yeroo gammachuu kanas immoo hundi hoggaa
kita qooddatee nutti nama kamittuu numa tolaa jechaadha. Garuu akkuma namuu jennee wanni irratti walii gallu wanni hin barbaachifnerree duudhaa irreessaa sana akka gadi hin dhiisifne wantoonni calaqqee amantii biraa ta'an bakka sanatti akka hin agarsiifamnedha. Maaliif duudhaa gadhiisaa adeema beeki sirna mataasaa qaba akka ataa adeemsa mataasaa qaba irreessi gaafa malkaatti deemtu gaafa galtu akkaataa qaba waan ta'eef gaafa malkaatti deemtu waan jechuu qabdu sana dhiistee waan biraa hoggaa jette sirni waan gadhiisaa deema jechaadha duwanni isaa sana. Sababa kanaaf san namuu bakka jiru of sirreessee hoggaa dhufe gammachuudhuma waliin shambaa jennee sirna keenya guddisnee addunyaatti mul'isna waan ta'eef namuu yaada miidiyaa irratti wal morma malee kana inuma beekaa. Akkasitti quba wallaa qabaannu kaan inni dhufe otoo nuyi waan qubna garaa haasofnuu dhufe durallee qoosaa turre. Dhaggeeffattee erga dhufte. Akkam ooltanii dhaggeeffadheera xiqqoo waanuma xiqqoo dhaggeeffadhe garuu amma dhaggeeffadheetti tokko jechuun waan akka negatiivoota kaasuudhaaf osoo hin taane harka caalaa wanta dhimma gara xumura irratti hin golabde wanti dooktorii fi waayilli keessan inni tokko kaase waanuma gaariidha. Namni Oromoo keessa taa'ee amantii garaagaraa hordofu hundumtuu dhimma kanatti wareegama kaffaleera. Waliin bareedaa dhufneerra ammas waliin bareedaa itti fufna yaadi jedhu yaaduma quubsaa amansiisaadha.